golgaaninni torban ganam golgamani ifuulin torbanis garamitti fani misirroota kittiin waggaa 15 sirratti fabayee durbe ejjetini golgaaninni torban ganam golgamani ifuulin torbanis garamitti fani misirroota kittiin waggaa 15 sirratti fabayee durbe ejjetini Tokkicha hidhacha tokkommoo eeggacha ni dhufe Gabriel misiraachoo baacha naaf haa ta'u jette yoo ati simatte Waaqayyoon akkamiin kasi waloomfate amman kana yaaduu lapheen koo dhiphata kana caalaa jaalala akkamiin mul'ata golgaaninni torban ganam golgamani ifuulin torbanis garamitti fani misirroota kittiin waggaa 15 sirratti fabayee durbe ejjetini kan hunda murteessu siin murteeffame qaaman sadan keessaa tokko siin walume bal'inniif dhiphinni laftee fi samiini kun martinuu durbe siin wal argani amman kana yaaduu lapheen koo dhiphata kana caalaa jaalala akkamiin mul'ata golgaaninni torban ganam golgamani ifuulin torbanis garamitti fani misirroota kittiin waggaa 15 sirratti fabayee durbe ejjetini akkam si filateet kan si kabajate kaleessi fi harri siin wal argate inni fagoo ture dhufe Waaqayyooni siin walumaani uumaaf uumamtuuni amman kana yaaduu lapheen koo dhiphata kana caalaa jaalala akkamiin mul'ata golgaaninni torban ganam golgamani ifuulin torbanis garamitti fani misirroota kittiin waggaa 15 sirratti fabayee durbe ejjetini icciti hubachuuf lapheen koo baha
samiitti ol ka'ee duumessanii ce'a. Garuu hin dandeenye icciitii hubachuu karaa golgaa mirgaa ilma kee argachuu. Kanaafuu deebitee lapheen koo dadhabdee galata kee himaa raajii raajii jedhee golgaan inni torban garam golgamanii ifuuleen torbanis garamitti fanii. Misirroota eeggatiin waggaa 15 sirratti faba'ee durbee ejjeetini. Golgaan inni torban garam golgamanii ifuuleen torbanis garamitti fanii. Misirroota eeggatiin waggaa 15 sirratti faba'ee durbee ejjeetini.